Jirraa jirtu ilmaan Oromoo hundumti keessan nagaa keessanii baga nagaa taatanii har'a keessaniin isiniin jedha. Anis nagaa kootiin isiniin jedha hundumti keessanuu. Akkaataa yuutuubii keenya suura kan duraa poostii goone piroofaayilii godhannee deebisnee irra kaawwachuu dandeenyu. Waliin ilaalla har'aan kana hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu wajjiniin tura. Viidiyoo guutuusaa immoo yuutuubii koo jalaa argattu. Profailii TikTok jala seenaati YouTube link as jala jira achi jala seenaati achumaan maatiinaaf ta'an jajjabeessaan isiniin jira TikTok viidiyoo hundanaaf fixu silateef ilmaan Oromoo hundumti keessanii እና kanaafuu akkamitti Facebook keenya profailii duraanii irra qabnu irratti deeffannaa kan jedhudha. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na wajjin tura gama Facebookitti darbinaa jechuudha. Facebook yeroo seentanii bakka profailii keessan nattu jechuudha. As bakka kana tuqxanii profailii keessan jala seentu akkasii ol gottottu asirra dhuftu jechuudha. Isinitti mul'ata miti photos kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Kana photos kan jettu kana yeroo tuqxan as sadaffaa kanarra jiru kana poolaandisii albeemisii kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Kana warra taagii isinirra godhatedha. Kun immoo warra ofii keessanii callistanii suura keessan poostii gochaa baatanidha. Albeemis kan jettu kana tuqxu jechuudha. Ishii sadaffaa kana albeemis kan jettu kana yeroo tuqxan kun warra viidiyoo dura poostii gochaa baatanidha. Kun kabarii kan gochaa turtanidha. Amma fakkeenya kabarii suura man dura poostii godha jedhee irratti deeffadha waan jedhe suurum kana keessaa amma kana caalu kana keessaa tokko isaa irratti deeffachuu hin danda'a jechuudha. Suurum kanan deebisee akkaataan irratti deeffadhu asin tuqaa jechuudha. Gubbaa kana meek kabarii kan jedhu kana irratti okay jedhee deeffadhaa jechuudha. Inna ani deeffachuu waan hin barbaanneefini akkasitti deeffattu. Amma immoo piroofaayilii keenya akkaataa irratti deeffannu isinitti agarsiisaa jechuudha. Piroofaayiliin ishee kanadha. Kun kabariidha. Kun immoo piroofaayilii keenya jechuudha. Piroofaayilii jetturra gadi tuqxu. Yeroo gadi tuqxan nama suura asii naa fidee jira. Suura kanan piroofaayilii godhe jechuudha. Poostii godhe kan turedha. Isuma irratti yoo deeffachuu barbaade jechuudha. Fakkeenyaaf suura Hacaaluu kanarratti okay jedha. Yeroon okay jedhe suurri kun kan bara 2020ti. Akkaamittiin irratti deeffachuu danda'a warra jettanii na gaafattan hedduudha. Innaa kanaaf iddoo kana tuqxu jechuudha. Gubbaa kana mata duree kun piroofaayilii jettu kana. Ishee kanarra naa gadi tuqxan akkasitti isinii fida. Akkasitti yeroo isinii fide iddoo seefii jettu kana tuqxu jechuudha. Seefi kun gubbaan irra ni jirti jedhee isinitti mul'ata. Seefii kanarra tuqxu isaan booddee suurichi kun dhaqee piroofaayilii keessan irra isinii taa'a. Suuruma isa dura poostii gootanidha. Koomentiinis isuma duraatii laayikiinis akkuma isuma duraa sanatti deebi'eera isinii taa'a. Ani kaleessa galgala waan suura koo irra godhadhee tureefin seefii gochuu dhiisee guyyaa guyyaan hin jijjiiru dheetanii seefii kana jettu kana tuqaatii irratti deeffadhaan isiniin jedha. Kan barbaadan irra deeffattu suura amma fakkeenya 3 jira. Amma kaleessa galgala an kanarraan godhadhee jechuudha. Kanaafin irra gochuu dhiisee amma suurri kunis ni jira. Suura kanas yoodhaan irratti deeffadha jedhe piroofaayilii ishii kanarra tuqaa jechuudha. Ishii kanarra yeroo tuqe inni akkasitti naa fida. Innaan naa fide seefii kana bichaa tuqeen seef jedhee irraa ba'a. Wanta biraa waan isin barbaachisu tokko hin jiru. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessuun isiniin jedha. Warroonni gaaffii biraa qabdan immoo na gaafadhaa isiniifan deebisaa. Asumaan immoo yuutuubii koo laayikii, sheerii, sabskiraabii naaf godhaa warri ilaaltanii na jajjabeessan isiniin jedha ilmaan Oromoo. Isin malee homaan qabu adaraa keessanii sabskiraabii naaf godhaa yuutuubii koo liinkii isaa piroofaayilii irraa ni jira. Piroofaayilii TikTok irras ni jira. Ofii keessanis seentanii sabskiraabii naa gochuu dandeessu. Adaraa keessan na jabeessaa. yuutuubii yoo xiqqaate waggaa takka keessatti sabskiraabii 1000 takka gala. Ani immoo isa hin galle ilmaan Oromoo 1000 takkaa miti kan jirru nuyi. Piroofaayilii koo kana jala seenaati kun yuutuubiin koo kanadha. Sabskiraabii naaf godhaa adaraa keessan ilmaan Oromoo hundumti keessanuu isinan jaalladha.
nagaadhaan naaf turaa. Gaaffii yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu. Koomentii jala kaa'aa isiniifan deebisaa waan hin danda'e hundumti keessaniin isiniin jedha. Gaaffii hanga dandeetti kooti isiniif hin deebisa. Dheenassaa baa nagaadhaan naaf tura.